Namoonni sababa adda addaatiin qubee afaan Oromootiin dubbisuu fi barreessuuf carraa osoo hin argatin haftan, carraan kun isiniif. Yeroo gabaabaa keessatti qubee afaan Oromootiin sirriitti dubbisuu fi barreessuuf karaa yuutuubii keenya Hireetiin barnoota kana argachuu dandeessu. Barnoonni kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf akkaawuntii kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Qubee afaan Oromoo waliin yaa ilaallu. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Fa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Xa, Ya, Za. Qubeewwan kun qubee afaan Oromoo Aadhaa hanga Zaa jiranidha. Qubee afaan Oromoo kana dubbifamaa fi dubbachiistuu jennee iddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Qubee dubbachiistuu walii yaa ilaallu. A, E, I, O, U. Qubeewwan kun qubee dubbachiistuu afaan Oromoo jedhamu. Isaanis tajaajilli isaanii qubeewwan dubbifamaan akka sagalee qabaatan kan taasistu jechuudha. Inni kan biraa immoo qubee afaan Oromoo keessatti kan argamu qubee dachaati jechuudha. Qubee dachaa jechuun qubeewwan dubbifamaa gosa adda addaa lama irraa walitti dhufuudhaan akka qubee tokkootitti kan waamamu jechuudha. Isaanis qubee Caa fi Haa irraa walitti dhufee akka qubee tokkootitti Chaa jennee waamna. Daa fi Haa walitti fidnee Dhaa jennee waamna. Naa fi Yaa walitti fidnee Nyaa jennee waamna. Paa fi Haa walitti fidnee Phaa jennee waamna. Saa fi Haa walitti fidnee Shaa jennee waamna. Taa fi Saa walitti fidnee Tsaa jennee waamna jechuudha. Inni kun Chaa, Dhaa, Nyaa, Phaa, Shaa, Tsaa qubee dachaa qubee afaan Oromoo keessatti argamu jechuudha.